Ashama hordoftoota maatii chaanaalii kanaa kan fayyaa keessanii jira galata rabbii isaaf haa galatu nagaa koodhaa har'as viidiyoo tokko qabatee dhufee jira jirtu biti baga fayyaa keessan taatanii har'a waan lamaan tokko qabatee dhufee innis maal inni waa'ee kiyyaa fi seenaadha koomentii keessan dubbisee jechuudha koomentii yeroo darbe yaada keessan naa kaa'aa simannaa keessan natti mul'isaa maal maal isiniin jedhee dhufee jechuudha ture jechuudha har'a waa'ee isaa koomentii keessan naannoo koomentii 50 olii naa keessaniittu isa sana achi keessa waan nama bashannansiisu waan baay'inatti tolee fi waan nama bashannansiisu jira jechuudha. Isa sanaa fi sana malees immoo namoonni mana madaamiti mana hojii keessaniiti guyyoomfamtanii baatan sana malees immoo quufaan baatan jechuudha. Alatti maaltu jira mana madaamiti maaltu jira mana kiraa alatti fudhattee jireenya akkamii jiraataa sana malees immoo mana madaamii keessatti miidhamteetuma osoo jiraattee jireenya akkamii jiraatta isa jedhu viidiyoo lamaan kana qabadee dhufee jira. Mee jalqaba yaada keessan haa dubbisu yaadni keessan baay'inaatti tolee jechuudha. Jalqaba garuu namoonni amma kalatti chaanaalii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa taanaan please subscribe godhaa. Sana malees viidiyoo kana like godhaa nu gargaaraan isin jedha. Mee yaada keessan namoonni tokko tokkoon Sini fadu bisu baay'inatti toleera. Hawwi gizaachoo caalii akkam nagaa keetii eessa badde baay'een si yaadne dhugaa tole jabaadhu. Asiinis dhufee jira like subscribe si godhee jira fayyaa ta'e hawwichoo. Sana malees Masarat Shumi welcome naan jetteetta welcome King caalaa sisimannira Hailisha S dinqee intala horroo welcome naan jetteetta fayyaata. Sana malees Wabiko Iyyaasuu Alamii Mokonnin maatiin hafta'i baga nagaa kee dhuftee sabboontu Oromoo Tiyuub bakka hedduun keessan jechuudha gaduu addunyaati anaa dhufu jetteetta. Mee akkasumatti gadi asiqnu abdii waaqa geetti welcome jennee akka seenaatti maatii isheef yaadii hojjedhu malee si wajjin jirra namni hojjetu ofii fayyadee namas fayyada waan ta'eef koodii. Aye guddaa galatoomi abdii waaqaa kooti eyyin anis wanta sin fayyadu jiddu galeessa godhadhee wanta nama fayyadu wanta sin fayyadu nan hojjedha jedheen abdii qabaa hojjechaa isaan jira kanaaf isinis jajjabina keessan na biraan hafiniin siniin jedha. Sana malees immoo namoonni seenaa gara gadaantutti jira seenaan eessa badde namoonni aan jettan seenaan jireenya biyya keessaanii beektu konnekshinii biyya keessaanii beektu biyya keessatti jirtan jechuudha baay'ee ulfaata konnekshinii asii baay'ee cinqaadha jechuudha. Kanaaf ishinis immoo guyyoota muraasa booda naannoo torbee kan lakkoofsine keessatti ni dhufti haala ishee hundayyuu xumuratteetti jedhee yaada. Kanaafuu dhufaa jirti kanaafuu tokko yoo yaadda inaan siniin jedha. Faaxumaa Poon ni taata itti fufii ayyee sana malees simanni raqeerroo koo Imaan Hasan guddaa galatooma rakkoon qabu koottu sanyii ofii caaltu YouTube Bashaddu hundee hayye sisimannee jirra baga nagaan dhufte obboleessoo fayyaa ta'ii Saadiyaa Moobaayil sisimannee raqomoo kokootu mucaa biyya koo hedduun keessan jechuudha dhugaa baay'ina gammachiistaniittu baga nagaan dhufte sanyii koo jabaadhu Alamii yoom laata guyyaan boqonnaa kee. Sana malees Antoonii Badaaroo maal jechuu akka ta'e hin beeku koomentiin nama kana baay'ina ajaa'ibee jira. Afaan Ingiliffaan ta'e maqaan nama kanaa maal akka katabame hin beekuyyuu maal jedha koomentiin jabaadhaa waliin hojjedha gara fuulduraatti yoo walitti toltan wal fuudhaa walirraa bareedduu seenii hojii harkaa viidiyoo siifan hojjedha jettee turte nuuf hojjedhu. Namni kun baay'inatti tolee jira baay'ina bashannansiisee jiraas wal fuudhaa yoo walitti toltan walirraa bareedduu. Wait, dasna jedhee sana malees immoo baay'ee walirraa bareedduu ayyee bakka namni koree jechuudha. Yaaletaan guyyaa muraasa booda isinii deebisa ishii deebii kan yaaletaan jechuudha maal akka ishii wajjin mari'adheetan mee akkam akkana nanyaan jedhanii akkamii jedheetan ishii wajjin isinii deebisa isinii jira namni kun hundaaf guddaa galatoomi. I love you lubbuuti yaa Samira Amboo Masarat Shumi bakka baga nagaan dhufte Maazoo Urgeessaa Faaxumaa Poon seenuu bareedduu maaliif badde giifti koo hin dhufti hin shakkiinii rakkoo tokko hin jiru rakkoon qabaanuma bareeda hojjedhu malee harmee tooka ayyeeffadhee maal gama geenya ayyee ishee hundaafuu baay'ee galatoomii Imaan Hassan fuudhii wajjin hojjedha. Imaan Hassan fuudhii wajjin hojjedha ishumaan fuudhamu kan nama biraatan fuudha ayyee ishee hundaafuu ishiis taanan nan yaalaa isiniin jedhee jira nama biraataanis nama biraatis nam soqa yeroo naa kenna welcome Madina
Madiinaan akkas jette obsituu waan hundaa seenu koo maaliif nu jalaa baddee an baay'eetti yaadee anaa dhufu obboleessa keenya simadheera hin dhufti seenuun isaatiin immoo galatoomii fayyaa ta'in siin jira dhalattuu Oromiyaa weelkaa ayyuu dhugaa koomantii keessan baay'ee natti toleera jechuudha. Sin simadheera jechuudha. Koomantii keessan akkuma sin simattan fayyaa ta'aa ulfaadhaa sinan jaalladha. Seenaa wajjinis immoo viidiyoo fuulduratti hin hojjenna. Kan jettan kana mee ittuma laallaa deemnan isinin jira fayyaa ta'aa hundaafuu mee kallattuma mee gara yaada lammataatti isinaa ufu. Kan hojjetamaa jiruuf jechuudha kan yaadamaa jiruuf wanti kun ijoollee keessattuu biyya Arabaa jirtanii ijoollee mana madaamii jirtaniif jechuudha. Namoota kana dura hin baaneef jechuudha. Mana madaamii keessaniiti mana hojjetaniitti. Kan hin baaneef fayyada jedhee yaada irra caalatti maaliidha namoonni hedduun isaanii shamarran hedduun isaanii biyya Arabaa deemanii jechuudha waan hundatu itti tola keessattuu waan biyyatti argatan caalaa argatu jedheen yaada keessattuu uffatanii argatu nyaatanii argatu bakka wanta babbareedu wanta nama bashannansiisa waan akkasii kan namni yoomiyyuu rakkatu malee biyya ofiitiin bahu rakkanaa san immoo achitti biyya sanitti jechuudha waan gaarii irra ciisa waan gaarii nyaata waan akkasii ta'a jechuudha. Jidduu kana keessatti quufarraa kan ka'e namoonni hedduun isaanii ni bahu shamarran hedduun isaanii ni bahu. Shamarran sun immoo egaa bahanii maal godhu iddoo ta'anii jechuudha bakkee ta'anii shamarran keessa jiran jechuudha shamarran mana hojii isaanii jiran shamarran mana madaamii jiran jechuudha gadi waamu hojii guyyaa barbaaduudhaaf jechuudha yookiin hojii bakkee keessa barbaaduudhaaf. Maal jedhuuni keessattuu alatti hojii gahaatu jira hojiin hin dhabamu achitti fakkeenyaaf qarshii 200 isinii kafalama mana madaamitti jechuudha alatti qarshii 1,100 isinii kafalama kanaaf maal rakkatee fataa jettaa bakka waan hundatu si guutamee jira wanti si dhiphisu tokko hin jiru jedhanii bakka namoonni hedduun isaanii jechuudha shamarran hedduun isaanii kan akkanatti manitti jechuudha bifa kanaan sossobanii baasu jechuudha mana madaamii sana amma tarii ta'uu danda'a wanti kun man kafiyyaan sun jechuudha qarshii 1,600 kan manatti 2,200 2,300 isinii kafalan jechuudha alatti yoo baatan 1,600 1,700 isinii kafaluu danda'u. Kana keessatti ka'ama ati mana sanaa baate maaltu jira ala manni kiraa jira uffanni jira nyaanni jira bakka shamarran kirraa wanta barbaadamu hedduu jira jechuudha wantu guuttachuudhaaf haala jireenyaa shamarran keessa dhiirumaayyuu wayya shamarran irra jechuudha dhiira wayya maaliif wanta hedduu isaan barbaachisa qibaatii tokko bitachuudha bakka wanta miidhaginaaf ta'u hedduu bitachuudha waan hedduu maallaqa guddaa barbaachisa jechuudha kanarratti kaa qarshii 1,600 1,700 isinii kafalanii jechuudha ala bakkee keessa deessanii manni kiraa jira nyaanni jira uffanni jira waan hedduu jira jechuudha achi booda iddoo sana ta'anii ofiin sin qixxeessuuf isaan bakkee ta'anii kan si waaman jechuun ofii isaaniitti wal qixxeessuuf bakka birrii qabattee baatama jechuudha akkasitti harka qullaatiin baatu bakka madaamii sana jechuudha yookiin mana hojii sana yogguu birrii qabattee baatutti qarshii sana fuutee dhaqxa achi booda qarshii kee sanas itti fayyadamu wajjin haga bakka qarshii maafeete baattee yoo baate jechuudha qarshii sun dhumuu isaan oolu ati bakkeetti hafta jechuudha kanaaf maaltu baasa ijoollee keenya maaltu baasa yogguu baay'ee bakkee ta'anii jechuudha ijoollee waamanii keessattuu bakka haala hojii jechuudha bakka maallaqni achitti kafalamuu fi qarshiin bakkeetti kafalamu jechuudha adda addummaa qaba kana fuuldura oofan bakka wal fakkeessanii jechuudha nama 5 galla nama 3 galla jedhanii mana kiraa wajjin kafalla jedhanii waan akkasii jedhanii baasu jechuudha sana malees immoo keessattuu shamarran dhugaan sinin jedha shamarran fedhii fooniitiif hoogganaman jechuudha fedhii saalaatiif hoogganaman qaama isaaniitiin hoogganaman jechuudha barbaacha bahu jechuudha waan akkasii jira fakkeenyaaf mana madaamitti wanta akkasii dhabamuu danda'a fakkeenyaaf keessattuu maaltu jira ijoollee keenya biraa jechuudha biyya Arabaa kana keessatti ijoollee namoonni baangaalii gadi waamu baangaalii dhiyeenyuma kanan dhagayanis namoonni sun gadi waamudha jechuudha yogguu sanatti amma fakkeenyaaf mana isheetti ittiin tolu mana madaamii yoo jiraate jechuudha isaan bira deemuun ittiin tolu hunda keessaniin jechaan jiru shamarran fedhii foonii qabaniif fedhii foonii isaanii to'achuu dadhabaniif jechuudha mana madaamitti ittiin tolu fakkeenyaaf bahuudhaan ittiin tolu yogguu hunda akka barbaade ta'uun itti tolu garuu isaan gadi waamanii bakka wanta xixiqqoo tana fuulduraan qaban waan ta'eef ishiin kotota ishii gurrattee gadi baati guyyaa sana immoo bakka waan fedhii ishiin argatte guyyaa muraasaaf biyyoota muraasaaf argachuu dandeessi guyyaa muraasa booda garuu harki ishee qullaa ta'a waan nyaatu ni dhabdi egaa akkuma beekamu bakka harka qullaa hafti guyyaa sana harka mootummaatti kennachuu malee falli biraa hin jiru jechuudha kanaaf fedhii keenya haa hoogganannu sana malees immoo namoota ala bakkee ta'aniin waaman jechuudha isaan akkasitti bahanii
Sari namni sun jechuudha viidiyoo si waraabuu danda'a qaama kee ishee si waraabuu dandeessi jechuun waan uffattu waan nyaattu guyyoota muraasaaf waan babbareedoo si fuuldura qabdee si baasuu dandeechi waan akkasiitiin hoogganamuu hin qabdu kan baateef hojiidhaaf hojii keessan ammoo galmaan geessee isa maatiin kee kana nuu goota waan akkasiitti jijjiirama nuu fidda jedhanii harka keetti galanii si ergatan san jechuudha maatii keetiif yaaddee hojii bakka si kennametti osoo hojjettee gaariidha jedheetan yaadde. Shamarran tokko natti himaniiru bakkee ta'aniin waamu kootu kana hojjettaa kootu kana jira alaa mana sanii maal gocha hunda cinqamta mana kana keessatti maal hin beekamu amma fakkeenyaaf baateettaa jennume baateettaa guyyaa har'a guyyaa hojii konstaantii miti guyyaa hojiin alaa jechuudha akkuma qaansiraadha miti hojiin alaa konstaantii miti har'a ni argama borni dhabamaa har'a isa har'a hojjette bor nyaatta jechuudha isa har'a hojjette bor nyaata wanti qusatu tokko iyyuu hin jiru kana jechuun jireenya harkaa afaanii kama biyya keessa jiraachaa turte sana ta'a jechuudha kanaaf please namoonni bahaa jirtan jechuudha namoonni wanta akkasii gadi si waamanii kootu nu wajjin hojjedhu qarshii gaarii si kafalama akkasii ta'a nu wajjin bashannantaa akkasum iddoo akkasii wajjin deemna hojii yeroo barbaadetti hin hojjettaa yeroo barbaadetti hin dhiistadhanii namoonni gadi si waaman jechuudha irraaf qusachuu qabdu. Kana namni sammuu qabu ni yaada jedheen yaada namni sammuudhaan yaadu namni sammuu bal'aa ta'e maaltu borna ragaa har'a tana wanta barbaade uffadhee wanta barbaade nyaadhee sana malees immoo akka barbaadeetti bashannanee eenyu kana ija bira dhaqee maal ta'e borummoo maalan ta'a maatii kiyyaaf maalan yaada jireenya kiyyaaf maalan yaada achi yoon bahe boru maaltu narra gaha namni waastinaa sirraa fudhatu hin jiru osoo miidhamtee osoo mana yaalaa dhaquu barbaade jechuudha mana yaalaa maallaqa kenna jechuudha bakkee yoo teesse ala yoo baatee kiraayee fudhattee hojjette jechuudha mana yaalaa dibamtee maallaqa kee naqxa jechuudha isayyuu wantu namaa kadhatte aayidii mattaawoqiyaa namaa kadhatte mana yaalaa maallaqa kee naqxa guyyaa sana maallaqa haga barbaadan sitti qabatan ati wanti hojjettee harkaa qabdu afaan keetitti dhumteetta jechuudha uffata keetti dhumteetti nyaata keetti dhumteetti mana kiraatti dhumteetti qarshii 600 700 2,000 maa siniin kafalle dhugaan siniin jedha inni mana madaamii taa'ee qarshii 800 argatuu fi 2,000 argatu bakkee taa'ee 2,000 argatu jechuudha adda addummaa tokko hin qabu jechuudha maallaqni isheen jidduu sana jirtu jechuudha isuma wanta waa'ee nyaataa waa'ee uffataa waa'ee mana kiraa waa'ee bashannanaa saniitti dhumti jechuudha kanaaf namoonni shamarran keenya jechuudha shamarran hedduun keessan waan akkasii yaaddan taanan yaadni akkasii fokkisaadha gadi baatanii miidhaa isaa caalu madhaa mana madaamiti ol jiru miidhamti kamuu yoo osoo sinirra ga'e mana madaamii isinii wayya maaliif tokko biiroo qabdu achitti biiroo fakkeenyaaf namoonni Itoophiyaa achi taa'anii sin hoogganan jiru miti rakkina keessan nama sanitti himachuu dandeessu asiin immoo iddoo bakkee baatanii akkuma mana jireenya isayyuu mattaawoqiyaa osoo hin qabaatin dhokatanii jiraatanii jechuudha guyyaa sana osoo rakkinumti fedhee iyyuu isinirra ga'e namni ebeluutii ati naa miidhamte ati Itoophiyaadha jedhee garagalee silaalu hin jiru kanaaf mana madaamiitti miidhamuu isinii wayya bakkee baatanii rakkachuudha kanaaf ulfaatadha baay'ee ulfaatadha jireenya keessan mijeeffachuudha jireenya keessan mi'eeffachuudha har'a miidhamtee har'a beeloftee har'a bakka waan hunda agartee keessa darbuudha osoo qabdu jechuudha har'a maallaqa xiqqoo argatee 100 takka argateedhaaf bakkee baatee eegiddi bashannanuun qaba eegiddi alatti wanta akkasiitu si jira waan akkasii argatta waan akkasii sinin jedhanii baay'ee fuula keessa fuuldura of jechuudha kanaaf wanta akkasii irraa of eegan sinin jedha sinan qaba viidiyoo kana immoo laayikii godha please laayikii godha namoonni amma dhuftan immoo subscribe godha caalaan jedhama immoo namoonni hin beekne fayyaa ta'a viidiyoo tan gara deebinutti nagaa ta'a bye 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 bye